Yo inni salaatee salaam alaikum jedhaatti deebi'ame jenna jedhe. Yoo inni salaam alaikum jedhe bira dhaabadhaati. Wa alaikum salaam jedhaati. Arkuma isaa qabaatu waan naaf fidaa jedhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan nageenya keenya kabajaa isin haa ga'u jecha. Duraan dursee baga rabbii rahmataatiif ji'a barakaatiin isin ga'e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo wuddii hundi keessanuu baga nagaan jirtan isiniin jenna. Ramadaan mubaarak enneeti gaaffii isaatti ceenacha. Akkuma argitan barnaamija dura jalqabne si argadhee san keessatti diinuu dheessi abdii hidhiinuu tumii nama jedhu jira. Anammoo Ramadaan inni ga'eenaan abdii ammoo hidhee osoo isiniin diin karaa biraatiin karaa gaaffiif deebii waa'ee diina kanarra barumsallee nuu qaba jennee nu qarqaaru. Ramadaana kana keessatti silaa namni baratuun irra dirqama jiru akka gaaffii itti jechuu akka isinillee dhageettanii kan beeynes baratutti gaaffiif deebiidhaan isiniif akka kanaa gara haga qophiin keenya dhumaan wajjin turaa isiniin jenna bismillahir rahmanir rahim eegalle awwati isinni eessaa dhufeessa gaaffii kennaa eegallu Ramadaana gara barana akka filanta. Ramadaana barana baay'ee itti gammadee alhamdulillah wanni itti gammadeef rabbiin abbaa fedhe ji'a kanaan gaabeetta meeqatu ji'a kana osoo hin gahin gara fuula rabbii deeman hedduu jira kanaaf baay'ee itti gammadee jechuu barbaadeetti. Qur'aan aayaa meeqa affaasitaate aayaa kana aayaa takka nu dhageessisiin jedhee barqara'e. Bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. أبدي أتي إسلام ما كيست نما أكمل أفتاتا مسلمة قدّا سنمو مسلمة جدّو قليل سمو مو مسلمة يو كيسا كما مسلمة تجرامي أتي نما أكمل أي دميات. الله أنا مسلمني أصلاً مسلمني دربا مسلمني جبا مسلمني لافان هنجرو. جاتشونكي بر مسلمني جبا مسلمني لافان أسونجره فكين يبجتشا waan silaa nuuf ajajamee karaa keenya irratti shariyaa irratti waan silaa qabatamu san imaanni keenya yoo laafaa ta'e akkuma imaana keenyaa sanitti salaata fa'a dabarsuudhaan yeroo sanittummaa salaata kiyya hin dabarsu salaata kiyya ni salaata haqa namaan fudhadhu waan dhoogga jedhanii irraani fagaadha walumaa galatti qur'aana jala deema yaani muslima cima dama namni akka an maashaallah muslima cima uf eed am muslima cima dha maashaallah khalas akkasi uf amantummaa qabaatuun kun bareeda beeta okay guyyaa ati du'aay kadhattee siif awwaatamtee milikkita du'aay sanii argitee yaa rabbi milikkita na argisiisetti du'aayin si awwaatamte jirti Allah hedduu jira sanitti jechuun takeessa milikkita argu qaba jettee barkadhattee yoo san si awwaatamte mee fakkeenya maal fa'a akkatti nuu dandeetta hin danda'a yeroo biyya irraa bahe gara Djibouti akkasumas seeruma karaa seenaatiin seene Djibouti irraas Djibouti makeessa iyyuu gammoojjii ture beetta wanni nyaatan hin jiru wanni dhugan hin jiru naannoo gara baharaatitu gammoojjii ture beela jira maali jira yaa rabbii kiyya Djibouti keessatti yaa rabbii kiyya nan rakkisini lukaanillee nan oofin nanillee rakkisini rakkoo nan garsiisin jedhee rabbii kiyya salaateeti boo'ee kadhadhe akkasumatti rakkoo nan garsiisne achirraallee dooni sayyaabadhee erga markaba irraa baara irraa gadi bu'eeti makiinaan hin dhufte konkolaataa saniin alaaxuur adanna seensanii achirraallee osoo lukaan akkana daqiiqaa muraasa yoo deemu makiinaa wayii dhuftee naa dhaabatte akkasumatti ima deeme achirraallee xiqqoo turu motorri makiinaan sun gara biraa kuteeti achinna buusee motorri wayii dhufee na fuudhe akkanumatti birriin irraan fudhanne erga motorri isa irraa bu'ee ka'e makiinaan biyyee fe'eeru wayiillee na fuudhe naan kute naan kute erga makiinaan biyyee waraabu sun illee gara biraa waan kutuuf karaa an deemurraa adda waan ta'eef achin na buusee kute makiinaan tokko chaasa tokko dhufee chaasa gurguddaa ishee warra sheesheekaa oofu kanniini dhufeeti na yaabbise naani inillee na yaabbisee naannoo sanaa kana osoo hin gahin daangaa irratti wotaaddara jira si dabarsuun danda'u na buuse akkasitti nama beeku tokko bilbiladhee namni sun dhufee na fuudhe yaani du'aayin sun akka ajaa'ibaan irraa ta'e qabala ta'anu suu an argu rabbii kee lafa lukaanan oofin jedhe akkasi du'aayin sun qeebalamta du'aayin bareeda okay abdi ati akka namumti keessa fakkeenya namni tokko bada jira tokko gaarii jira tokko jiddu galeessa jira ni beeyta ati nama akkamii uftaatame
nama akkamiin uf yaadda an nama gaarii ufiin jettamoo an nama jiddu galeessattamoo akka ufiif laaltutti itti baana. Akka namni si laalutti ati gara namni yaada ofiitiin si lakkaa beekta namni yeroo baay'ee namni yeroo baay'ee waan ofii yaadeen si likka. Fakkeenyaaf atiin kun nama gaarii ta'uu dandeessa. Anatu bar Mustafaan sun nama badaa'edha. Yaadni sun kan keetii miti kiyya malee. Yaada kiyyaan si likkaara malee yaada keetiin si likkaan jiru. Yaada namaatiin nama likkuun yaada namaatiin nama gammatuun baay'ee nama dhiba. Sammuu sirraa fudhata yaada namaati yaada nama tokkootiin nama bikkuu jechaadha. Ammoo yaada kan keetiin nama bikkuun abbaan akka fedhe namni akka fedhetti bikkuu danda'a. Yaada ofiitiin mush yaada kiyyaan osoo hin ta'in yaada ofii isaatiin yaada nama saniitiin abdii nama badaadha abdii nama kanaa jechuu danda'a. Garuu akka kiyyatti an nama gaariin ofii beekacha. Tokkoffaa nama gaarummaa nam tokko maali atuu of beekuu dandeessa beektaa of madaal yoo haqa namaan fudhanne waan namni hin jaalanne yoo haqa namaan laalle waan namni hin jaalanne yoo hin dalagin yoo nama miidhin yoo haqa namaan barbaadin kana caalaa waan daladdu guutuu keessa yoo rabbiin sodaatte kana caalaa gaarummaan biraa angaarii ofiin jedha namni waan fedhe naanaa jedhe. Okay, kana mara kun qabu waan namni barnaa. Gaarii mata ufawwalle. Namni wanni inni faarsan jiru warqiyyuu barri waan irraa arabsu dhabnaan ifiinsi isaatti janama balleessaa dhee arabsaa beektaa namni. Akkasani kana mara jecha namaatiin deemu illee sirrii dhugaa wanni qabu ofii amanamtii qabaachuu keetiitu nama gammachiisa bareeda. Okay abdii gaafa takka akka carraatetti kayrii dalagadhettee si yaaddu sharrii deettee si deebitee beekti. Ni jira ni jira himuun barbaadu. Himuun barbaadu. Himuun barbaadu malee. Kayrii dalagadhee guyyaan natti deebitee ni jira garuu an oduttuu lakkoofne alhamdulillah. Yaani wata kattuunatti wannatti lakko. Okay. Abdi arkaanni islaamaa meeqa? Shani ka. Shani okay. Okay arkaanni islaamaa shani jette abdi arkaana imaanaa hoo meeqa? Anaa hoo? Jaha bareeda. Arkaanni salaataa isa akhiraa si gaafadha. Harkaanni salaataa 14. 14. Amma immoo marraa kana wanti koose yeroo nu argaa gabaabbateef takka takkaanis eenyu jedhee sin gaafadhu. Keessaafuu namni baay'een wallaahi namni arkaana salaataa silaa ni beeka jedhamee yaadu geeta. Nama danda'ee wanni kana deebisuu hin dandeenye jira arkaana salaataa kana meeqaa 14 ka 9 faanaan jedhu jira. Ani ammoo ammaaf silaa sirraa baruu anuu barbaadeera laakiin ammoo yeroon xiqqoo akkuma tokko wal harkaanaa harkaa dha'ee yeroo biraatti takka takkaan adda baaftee nuumta arkaanni salaataa sun kamtu 14 atuu itti dabalte irraa hir'iftee yookaan beekattee usahan beek 14 illee jetta. Abdiin abbaan kiyya ishee gadhee gisee baranuu hima. Ati illee sanuma beekaas gaadha illee yookaan maraafuu ati yeroo lammaffaa qophii lammaffaatti inshallah yoo rabbi takka takkaan sanuma qofa naa himta. Akka kana okay inshallah kayriidha. Ati akka ati ilaaltutti haraam dalaguudha moo mallaqa nama nyaachuun ala si ulfaata jechuun kan tokko keessaa fakkeenyaaf kan irra si ulfaatu kamii si baana baralachuu haraam akka ta'e ni beeka fakkeenyaaf. Silaa kamtu caala sitti laafaadha yoo waa lama keessaa tokko jabaattee itti fakkeenyaaf tokko filadhuun si dhufte kam haqa nyamaa nyaachuudha moo haraam dalaguu zinaa itti baana? Zinaa dalaguu filadha. Zinaa dalaguu filadha maaliif? Sababni illee subhanallah lachuu wanni ati fidde lachuu waan gaarii miti beekta garuu tokko filadhu yoo dhufte zinaa dalag maaliifi haqa namaa subhanallah haqa namaa abbamaa wanni akka haqa namaa nama ulfaatu addunyaa kanarra hin jiru beekta rabbiin illee baay'ee jabeesse haqi namaa haqa namaa saa rabbii ama fakkeenyaaf haqa namaa tokko hoo nyaadhe hanga abbaan sun naa dhiisutti salaataa ooleef soomanaa ooleef waan fedhe godhaa ooleef haqa namaa san rabbiin naan dhiisu guyyaa qiyaamaa yoo addunyaa kanarratti abbaan sun naa dhiiseen alatti anillee dhiisee raf rabbillee haa dhiisuu haga inni naan jedhutti jechaadha. Garuu zinaan gaariidha dalagaa jechaa miti beeke. Waan wanni haraamni biroo yoo wallaaltee daladde beettee yoo daladde rakkoodha. Yoo wallaaltee daladde rabbii kan keetitti toobaa deebite toobaa wanni jettuun لا تقنطه من رحمة الله جرا قرآن كيسة رحمتك يرى أبدي مرتنا جرا ربي جتشر كناف أكما كاز جرا إنساني قرآن كيسة كاز جرا إنساني يور صلاة كان كي صلاة
توبة ربي كان كيتي تديبتي لمو أنا كان عندنا وقت توبة تأفرها توبة تجا تديب وجهك إيست جت ربي نسيريس قالوا هك أنا ما هذا هك بري ملا وان كان كيوي هذا فرد لجرا برو توبة لمو هك مصطفى كنا لمو فرد يا ربي كلا تدرا ناريسي تا أمام بودام فرد وجه ربي زين إذا قوياك يا ما تيجا وتب كنا فو أتينا ما ألفات ترى كنا Akka kana abdii sa'aatiin dheeratti fakkaata qophiin keenya kaarraa asumarratti gabaabsina amma osoo qophii keenya kan xumuraa osoo qophii keenya xumuriin nu harkallee gaabbate sa'aatiillee nu harka dhumateera osoo sagantaa keenya cufin qophii taatee seenaa taatee qissaa taatee waa'ee islaamaa kana waan qabatu itti baanaa barra waa'ee amma yeroo ammaa kana waa'ee nu gaafataa waa'ee islaamaa waan barumsa qabu mire waan barumsa qabu irraa wanni akka seenaatitti ati qabattu wanni nu himtoo jiraate. Hinjira anamichatu jira jedhani gaafima ati na gaafattee wal qabsiisee si hima. Namni yeroo baay'ee waan akkanaa nama gaafatu hin jiru beekta. Waan akkanaa namaaf barnoota guddaa kenna. Namichatu ture hinata hatee hatticha yaanii dadhabanii jirani. Hatee guyyaa tokko akkuma tasaa waan atu dhabee masgiida seenee qura'aana kana hatuu qaba jedheeti gara masgiidaa kuteeti masgiida seene. Masgiida seeneeti isaa gara masgiidaa imale jechaadha qura'aan hatuuf karoorfate isumaa gara masgiidaa imalu mooticha naannoo saniititu jira mootiin eebjuudhaan lafti kun halkanii beeki halkanii isaa rafee hirribaan kaduu of arge manaamaan jechaadha mootiin manaamaan kaduu of argeeti oluttaalee ka'eeti anumaa mootii kanatu du'aa jira. Yaa rabbii kiyya keerima maal dalagadhe addunyaa kanarraa du'aa jira jedheeti askaroota isaa yookaan warra isa eegan wotaaddara isaa yaa dhiiroo deemaati nama sa'aatii amma halkanaayira halkan siin jedhee mire halkaniin eebbiyuu argame nama sa'aatii kana masgiida jiru deemaa naa fidaa jedheen inni wanni deemaa naa fidaa jedheef namicha kana waa sadaqatee keerima illee dalagatee yoo ka du'ullee ta'ate du'uufii beeke deemaa nama sa'aatii kana masgiida jiru naa fidaa jedheen kana masgiidatti salaatu yookaan masgiida jiru deemaati namni akkasii sun nama haqaati nama sannaa fidaa jedheen hin argine ber nama sa'aatii halkan kanaan masgiida seenee salaatu yoo jiraate jechaa beeke yoo dhaqan namtichi kunillee hattichi oseeneeti isaa kitaaba wali guuraaru askaroota arge askaroota dibdibii dhaga'ee jennaani hanna dhiiseetumaan salaatetti oofe salaate namichi nuufi jedhee mootichi nuufi jedhee raamiree namicha kana salaatetti oofe salaateeti salaam alaikum jedheetumaan salaatetti oofe jarri eeddeeti halkan guutuu eegaa bultee amma tokkocha ergan yaa mootummaa keenna namtichi tokko masgiida jira. Halkanii rabbiif salaataa jarri waa hanna seetiire dhaabataati bule akkanatti garuu fuuneef hin jenneeti salaata addaan kutuu geeroo saniiti akka ammaa ima salaataa raadhanii hin salaata akkasitti dadhabne akkam goonaa jedheen kun yaa abboo jedheen yoo inni salaatee salaam alaikum jedhaatti deebi'ame jedha jedhe yoo inni salaam alaikum jedhe bira dhaabadhaati waalaikum salaam jedhaati harkuma isaa qabaatu waan naa fidaa. Akkasitti jarrini bira dhaabattee yoonni salaam alaikum jedhee itti deebi'eetu waalaikum salaam ettee harka kana qabataniitu waan itti deeman inni ammoo waan hanna isaa kanaaf qabaaran si'a akkasi fuudhanii mootummaa kana bira geessan nama halkan mootichi way kana quba qabaare nama halkaniini akkanatti rabbiif jecha dhaabataa bulu kana rabbiif jecha akkana salaataa bulu kana. Lillahi rabbiif jecha mucayyoo takkatti qabaa beetta mucayyoo takkatti qabu tiyya tanallee sii kennee jedheen rabbii kiyya kanaaf jecha qabeenya kiyya kanallee sii kennee jedheen namticha kanaan jechaadha tole galatoo namtichi dura hanna si rifatee jira beeka tole galatoo maa jedhee as garagalee namtichi ka salaata kijibaa kana salaateeti osoo rabbiif jechan salaatiin salaata kijibaa kana salaatee qabeenya haganaa fi dubartii hagana bareeddu argadde. Ka gaafa dhugaa yoo salaate kanaa ol argadhaame jedheeti har'arraa addaan hin dhaabu jedhee salaata ofii salaatee kijibaan namni kijibaanillee masgiida rabbii seene dhugaa qabateeti
gara haqaatti qajeela jechaadha. Aywa. Qissaa jirtu tana. Akka kana maasha Allah wallahi giraabo abdi giraabo. Galatoo. Akka kana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni Oromoo dakkuma tifuufe jira. Itti aanee inshallah yoo qophiin kun isinitti tole nama biraallee yuutuubaroota Yaman keessaa hunda isaanii isinii qopheessaa. Akka kana isiniin jedhaa yoo qophiin keenya isinitti tole subscribe like share godhuun nun dagatinaa. Ammaaf qophiin isinii qabannee dhufne har'aaf kanuma. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.